Gabaabumatti gaa amma ta'e kaasaniiru dhibbaan dhibba garuu yeroo waan hin jirreef gabaabaatiin ilaalame sini Walda Maariyaam as gubbaarratti yaada waltan qabdu laata? Barsiisaan keenya ibsanii jiru jechaadha. Sababuma kitaaba qulqulluu kanaan wal qabatee kan jirudha. Yookiis immoo kan hundatti isaatii amma kanatti finname jechaadha. Seenaa ergamoota kana lamaanii ilaaluun keenya egaa maal agarsiisa kuni? Salomoonis immoo mana amantaa kana ittiin bareechuu isaa kun maal agarsiisa? Itti fayyadama si'ii kana agarsiisa waan ta'eef jechaadha. Nuti yeroo irraa kana mana amantaa keenya ittiin bareechuun keenya akkasumas si'ii ergamoota qulqulloota wareegamtoota kan Waaqayyoo dabalatee isa yeroo sana fedhe jechaadha. Kan Waaqayyo jaallatedha jechaadha. Kanaaf barsiisaan keenya bareechan yoo sanuu waan ta'eef kan baraan qabu jechaadha. Guddaa galatoomaa jecha Kalixaanoo osoo jalatti gaaffii jechuudha. Itti fayyadamni isaanii yoom jalqabe? Eessatti jalqabe? Eessatti kaasame jalqaba maalummaa isaa yeroo ibsan bifa gabaabaatiin jechuudha. Waa'ee siiliidhaa jalqabaa eenyutu kaasee eessatti faayidaan isaa akka inni eegalee utuu hin kaasiin dura wanti namoota baay'ee jalaatii wanti dhokatee jiru waa tokkotu jira. Wanta kana kaasee darbuun barbaada isaatiin keessa yoo deebiyyuu jechaadha. Kunis namni siilii yookiis immoo suuraan tokko maalummaa isaa hubachuu dadhabuu keenya irraati namoonni baay'een kan isaan dogoggoran jechaadha. Fakkeenya tokko kaasuudhaafi egaa amantoonni bakka kanatti argamanii jiran akkuma isaan hubataniif jechaadha. Mana kana keessatti siilii garaa garaatu jira. Siilii garaa garaa jiru kana keessaati siilii kan qulqullootaa dhiiseen siiliin garaa garaadha ni mul'ata. Kana keessaati fakkeenya kaasuun barbaada. Poosteraa faarfattoota arfaniin hojjetame girgiddaa irratti argaatti jirtu. Sana keessaati daaraa yookiis gaa'onii gurraachaa kan uffatan keessaati inni tokko karaa shamarran dhaabbattee jirtu gararraadhaan kan dhaabbatee jiru. Warroonni isinitti siqee jiru siiliin sun yookiis suurri sun maqaa isaa dubbistaniitu natti himtu. Eenyu jedha? Maal jettan? Faarfataa Akiliiluu eenyu? Isadha? Sirriitti ilaala. Faarfataa eenyu? Akiliiluu? Faarfataa Akiliiluu Awulaachooti. Ishi tole faarfataa Akiliiluu Awulaachoo suura isaa argaatti jiru. Haa ta'uuti wanti nuti hubachuudhaan mallugaa iddoo kanattidha kanan barbaade wanta nu hubachiisuu barbaade jechaadha. Faarfataan Akiliiluu Awulaachoo kan inni jiru jala koo jira jechaadha. Faarfataa Akiliiluu. Kanaaf wanti nuti hubannaa namoota baay'eedhaa wanti dhaban maaltu jira? Suurri sun akka abbaa sanaattidha namoonni baay'een kan fudhatu. Fakkeenyaaf iddoo sanatti kun eenyudha jedhamee yoo gaafatame faarfataa Akiliiluu Awulaachoodha kunii kan jedhutu deebii ta'a. Deebiin kennamu kana jechaadha. Garuu kun eenyudha gaafa jedhamu suuraa faarfataa Akiliiluu Awulaachoo jedhamuu qaba. Suurri faarfataa Akiliiluu Awulaachoodhaaf faarfataan Akiliiluu Awulaachoo gargari. Kana gargar baasnee beekuun nurra jiraata jecha. Kanaaf suurri sun maal ibsa? Faarfataan Akiliiluu Awulaachoodha kana fakkaata. Daara akkasii uffata. Hojjaan isaa bifti isaa kana fakkaata jedhame suurri sun nama sana kan nuuf ibsudha. Malee girgiddaa irratti kan maxxanfamee jiru sun Akiliiluu miti. Akiliiluun qaama mataa isaatii qaba jecha. Sababii kanaatiif kana gargar baafachuun nurra jiraata jechaadha. Waa'ee siilii gaafa kaasu nurra durseenee jecha. Kanaaf siilii gaa dursa waa'ee siilii kanaa gaafa hubannu waa'ee jalqabbii isaa bara kakuu durii keessattis ta'e bara kakuu haaraa keessatti namoonni siilii kana bocanii nu biraan gahan jiru jecha. Haa ta'uuti siiliin kun kan inni barbaachise
waa lamaafidha. Tokkoffaa namoonni barnoota hin qabne waa'ee fakkeenyaatiif waa'ee wareegamaa qulqullicha Giyoorgisiidha gaafa waltajjiirra dhaabatee barsiisaan tokko gaafa barsiisu Giyoorgisiin akkaataa kanaan jawwee waraane gaafa jedhamee barsiifamu namni dhageenya jiraachuudhaa mala. Namni gurri isaan dhageenya jecha wanta barsiisaan dubbatu san kan hin dhageenya jira. Kanaaf namni gurraan hin dhageenye sun garuu maalirraa barata? Siilii yookiis immoo suuraa sana ilaalee barata jechaadha waa'ee wareegamaa qulqulluu Giyoorgisii. Akkasuma ergamaa ifaa qulqullicha Gabri'eel yeroo inni daa'imman sadan abidda keessaatii baasu sana abidda boba'u keessaa daa'imman sadii suurri isaanii bocamee jira. Qulqullichi Gabri'eel immoo uffannaa isaa caccalaqqisaa uffachuudhaan fannoo isaa abiddaa baateetiin kan inni dhaabbatee jiru. Kanaaf kun maal barsiisa iddoo sana irratti namoota barnoota hin qabne yookiis immoo namoota dhagahuu hin dandeenye rakkina dhageettiidhaa kan qaban suura kanarraatii barachuu danda'u jecha. Inni lammaffaan suurri kan inni nu barbaachisu waa'ee qulqulluu sanaa yookiis waa'ee ergamaa sanaa waa'ee wareegamaa sanaadha. Suuraa isaa yookiis ayyaana isaa irraati argachuudhaaf eebba isaa ittiin argachuudhaaf kan nu barbaachisudha. Fuuldura isaa dhaabannee gaafa kadhannu kadhannaa gaafa taasisan sammuu keenya tasgabbeessuudhaaf gara tokkotti sassaabuudhaaf kan inni nu fayyadu jecha. Kanaaf siilii fuuldura dhaabannee gaafa sagannu gaafa jilbeenfannu fakkeenyaatiif siilii qulqulluu Gabri'eel fuuldura dhaabannee gaafa jilbeenfannu kun Gabri'eelidha jennee isaaf jilbeenfachuu keenya miti. Suurri sun kan Gabri'eelii ta'uu isaa hubanne ayyaana isaa suuraa isaa irraa argachuuf eebba isaa irraa argachuudhaafidha kan nuti sagadnu. Kanarraan kan hafe suurri kun Gabri'eelidha jennee kan itti sagadaa jiru taanee jennaan waaqa tolfamaa nu taasisaa jira jechaadha. Waaqa tolfamaadhaaf haga sagaduuti. Kanaaf gargar baafachuun kan nurra jiraatu suuraaf abbaa suuraa sanaa gargar baafannee beekuun barbaachisaadha jechuudha barbaada. Kanaaf egaa haala suurri yookiis immoo siiliin yoomidha ka'uu kan inni jalqabe kan jedhamuudhaa fi bara kakuu durii keessadha. Bara kakuu durii keessa akkuma kitaaba qulqulluu duraan Waaqayyo Waaqni keenya jalqabumarraatii kitaabota seeraa 5 kan barreesse abbaa keenya Musee yeroo ajaje sanatti Museen waan kana hojjechuudhaan jalqabarraatii jalqabee hanga har'aatti illee dhaloota nu booddee dhufaniidhaaf kan darbudha jechaadha. Wanti kuni bara kakuu haaraatti gaafa achas dhufnus immoo bara kakuu haaraa kana keessatti siilii yookiis immoo suuraa kaasuun kan jalqabame yeroo jalqabaatiif duuka bu'oota keessaatii tokko kan ta'e jaalallee gooftaa kan jedhamu haadha Waaqayyo qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin waggaa 15dhaaf mana isaatti fudhachuudhaan eegee amanamummaadhaan kan cime Yohaannis jecha. Yohaannis yeroo jalqabaatiif siilii kan bara kakuu haaraa keessatti kan boce yookiis kan nu biraan ga'e jechaadha. Suurri yookiis immoo siiliin sunis siilii gooftaa keenya fayyisaa keenya kan ta'e qoricha keenya Iyesuus Kiristoos yeroo inni guyyaa gaafa jimaataadhaaf fannoo irratti fannifamee yeroo inni jiru sanatti qulqulluun abbaan keenya Yohaannis kan inni bocedha. Seenaa bal'aa qaba. Seenaa kana kaasuudhaaf saatiin keenya nuun ga'u tuqnee bira darbuudhaaf haga ta'e namni sammuu isaa keessa aga kaa'atuudhaafidha kanan kana kaase. Lammaffaa irratti immoo namni hundumtuu sammuu isaa keessaatii kan beeku abbootiin keenya kan isaan jabeessanii nu barsiisan dooktara kan ta'e ogeessicha Luqaasidha. Bara kakuu haaraa keessattis siilii iddoo garaa garaatti kan agarru siilii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha. Kan isheen ilma ishee hangafaa kan ta'e siinqee tokkichaan addunyaa kana kan bitu Kiristoosiin cinaacha isheetti baattee kan jirtu sana kan boce qulqulluu Luqaasidha. Isarraan ka'uudhaan abbootiin keenya baay'een isaanii qulqulloonni baay'een baroota bara
ari'annaa kiristaanotaadhaa Ahmed Giraany akkasuma bara Yoodiit keessaa abbootiin keenya holqa garaa keessatti yeroo baqachaa turan sana keessaa holqa keessa ta'anii siilii qulqullootaa baay'ee isaanii kaasaatti turan. Fakkeenyaaf kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yoosefiidhaa fi qulqulleettii Dubroo Maariyaamii wajjiniin saatiin keenyatti fayyadamuudhaatti waan baay'ee nu kaastaniittu saatiin keenya waan deemaa jiruu fi gabaabseetuman jechuudha. Kallattiima jiruutiin siiliin kuni yoo inni siif luqaasa kakaasan maalummaa isaa gabaabsanii ibsaniitu. Garuuti siilii kana yeroo itti fayyadamnu kana haala kamitti fayyadamuu qabna. Namoonni kaan harkatti kan of kaasanii jiru kallattii garagaraa yeroo moobaayilii fayyadaman kallattii garagaraan fayyadamaa jiru. Kunis akkamidha akkamitti fayyadamuu qaba siilii kana akkam gochuu qabna gabaabsitaniis gubbaarratti jechuudha. Haala itti fayyadamaa siilii yookiis suuraa kanaatti gaafachuu as deebinu siilii gaa yeroo ilaallu haaluma gurgurtaa isaarraatii kaasee haala hojii isaarraatii kaasee waa hedduun haasawamuu ni danda'ama ture. Kanaaf amma bara keessa jiru kana keessatti hojii isaarraatii dogoggora baay'eetu jira. Maaliif jennaan namoota barbaadeetu hojjetaa jira. Siilii kan hojjetu akka kanaan duraa qulqulloota miti. Beektota mana amantaa miti. Abbaan barbaade qarshii isaatiif itti fayyadamuudhaaf jecha kan bocanii gara keenyatti dabarsaa jiranidha. Kanaaf achirraa kaasee dogoggorri baay'een ni jiraata. Haa ta'uuti gara keenyatti garuu gaafachaa dhufnu wantan amantootaatiif dabarsuu barbaadu jechaadha. Inni guddaan isaa gaafa siilii qulqullootaa wareegamtootaa gaafa binnu siiliin qulqullootaa hundumti isaayyuu kan mana amantaa keenyaadha. Seeraaf heera qaba kan ittiin suurri sun ka'u jecha. Kanaaf siilii manni amantaa keenya kamiin akka ta'e adda baasnee siilii kanaan dura turan jecha. Utuu baay'ina isaatii ilaalleeti mana amantaa garaagaraa keessatti kan bocamee jiru siilii barnoota fokkisaa kennuu kan danda'an mana amantaa keenyaaf jiru faallaa kan ta'edha kan gara keenyatti darbaa jiru. Kanaaf bittaa isaarraatii kaasnee ilaaluudhaan akka bitannudha. Haala itti fayyadama isaatiitti gara xumuraatti gaafa dhufnu garuu itti fayyadama siiliidhaa gaafa ilaallu bakka barbaannetti siilii mana amantaattis haa ta'u mana amantaa keessatti walumaa gala manni amantaa dirree qulqulluudha. Bakka qulqulluu waan ta'eedhaaf iddoo qulqulluu sanatti siiliin qulqullootaa wareegamtootaa ni barbaachisa. Yeroo baay'ee garuu nuti kan fayyadamnu mana keenya keessattidha. Mana keenya keessatti gaafa fayyadamnu siilii qulqullootaadhaa bareedinaaf mana keenya keessatti fayyadamna namoonni baay'een. Kanaaf siiliin garuu kan inni barbaachise bareedinaaf otoo hin taane mana keenya ittiin bareechuudhaaf miti, qalamii miti siiliin qulqullootaa jecha. Kabaja qaba, ulfina qaba. Surraa irraa argachuudhaaf waan ta'eedhaaf kabajaan bakka ta'u bakka kadhannaati. Mana keenya keessaati iddootti kadhachuudhaa malu. Keessattuu immoo kallattii ba'aatiin siiliin kan inni maxxanfamuudhaati malu mana keenyatti jecha. Maaliif jennaa yeroo kadhannaa taasifannu mana keenya keessatti kallattii ba'aatiin dhaabannee waan kadhannaa taasifnuuf kallattii ba'aatiin taasisuun nurra jiraata. Siilii gaafa mana keenya keessatti gaafa kaawwannee jennu siiliidhaaf qulqullina isaa eeguutu nurra jiraata. Qulqullina siilii gara siiliitti otoo hin dhufiin siilii yookiis suura mataa keenyaallee gaafa mana keenya keessa kaawwannu qulqullina isaa baay'ee eegganna. Yeroo yeroodhaan ilaalle wanta irra jiru sanarraa xaragna qulqullina isaanii eegna jechaadha. Kanaaf immoo manoota garaagaraatti gaafa ilaallu mana amantootaa keessatti siiliin qulqullootaa baay'een isaa haala nama ceephessuunidha kan inni jiru jechaadha. Kanaaf iddoo kanarratti amantoonni siilii qulqullootaa irratti akka isaan seeraan akka isaan ka'anii asumarraan ergaa koon dabarsaa. Egaas gubbaarratti yaada bal'aa nu kennitaniittu guddaa galatoomaa jechaadha. Garoos gubbaarratti wanta jechuudha. Siilii kana dhungachuun faayidaa qaba moo akkamiin faayidaan isaa? Namoonni baay'een siilii kana dhungachuun maalummaa isaa maal beektu? Maaf dhungattu? Amma takiliyyee jettanii dhungatu. Takiliyyee ta'uu isaa maalummaa isaa dhugaa isaa garuu isin akkuma sila nu kaaftan Yohaannis dura abboonni keenya Salamoon fa'aa maalummaa isaanii akka kaasaa dhufan abboota keenyarraa qanuunaaf doogimaarraa kaasanii akka seesa fudhachaa turre gabaabsitanii kaastaniitu. Garuu dhungachuu kunii fi siiliiwwan kana gubbaarratti immoo namoonni kallattii garagaraan kaasanii jiru. Kallattii garagaraan wal keessa dabarsanii kaasanii jiru. Inni kun maaliif ta'e yookaan akka mana amantaa keenya ta'uu waa'ee duratti jechuudha. Akka Itoophiyaatti
Abboonni keenya kana maaf qorachuu dhabanii maaliif yaada akkamii dhiisanii karaa kanatti garagaraan siilii kun bayeetti guyyaarraa gurguramaa jira. Isa kana akkamitti to'annuu dadhabanii maaliif laati bees gubbaratti ibsa gabaabaa. Ishi tole waa'ee siilii dhungachuu kanaatii fi tokkoffaa iddoo kanarratti wanti nuti hubachuudhaan nurra jiraatu siilii kana fuuldura gaafa dhaabannu gaafa ol ilaallee kadhannu gaafa dhungannu wanti nu keessa jiraachuudhaan qabu inni guddaan amantiidha. Amantiin nu keessa jiru ta'ee jennaan siilii sana dhungattes dura dhaabattes jilbeenfattes wanti tokko wanti si fayyadu hin jiru jecha. Kanaaf maal si barbaachisa? Amantii barbaachisa. Amantiin inni guddaan amantiidha. Kanaaf abbaan suura sanaadha suura kanarra buluudhaan yookiin siilii kanarra bulee na eebbisa jettee amanuu qabda jalqaba jecha. Kanaaf shakkitoonni sirriitti ni kaasu. Maaliif jennaan sababiin gaaffii kana kan shakkitoonni kaasanii fi waa'ee siiliidhaa fudhatanii wanta hin jirreefidha. Dhugumatti siilii qulqullootaati jedhanii wanta itti hin amanneef gaaffii kana ni kaasu. Garuu amantoonni warri amananii jiran siilii kana keessatti amantii qabaachuutu isaan barbaachisa jecha. Fakkeenyaatiif gabaabaadhumatti gaafan yoon kaasu barbaade qulqulluun abbaan keenya Phaawulos uffati qulqulluu Phaawulosiidhaa dhukkubsataa fayyisaa turee jira. Maratii mataa lubootaarraadhaa warra dhukkubsatan fayyisaa turee jira. Gaaddidduun Phexrosiidhaa warra du'an boolla keessaatii kaasaa turee jira. Kanaaf gaaddidduun Phexros warra dhukkubsatanii jiran yookiis immoo nama du'ee ciisee jiru gaaddidduun Phexros du'aa gaafa kaasu. Siiliin qulqullootaa immoo sana caalaa irratti soogni isaanii sanarra bulee nama dhukkubsate fayyisuu ni danda'a. Ammas fayyisaatti jira gara fuulduraattis ni fayyisa. Kanaaf gabaabaadhumatti wanta jechuudha barbaadu nama siilii abbaa siilii sanarraati surraa isaa ayyaana isaa eebba isaa argachuudhaaf hunduma keenya iyyuu kan nu barbaachisu amantiidha. Amantii haa qabaannu jechuun barbaadu. Hundaa'olle qabaachuudha jechuudha gabaabumatti. As gubbaarratti wanta Maariyaam sin yaada gabaabaa as gubbaarratti yaada fi jettan waan xiqqoo waan tokko tan qabdu laatti bifa gabaabaati. Ishi yaada qabaadhullee garuu ammallee dhaggeeffattoonni keenya eeyyamamaa ta'an jiran jechaadha. Garri warra isaa jiranis jiru, warri gara biraarra jiranis jiru. Kanaaf eeyyamaa ta'uu sinirra jiraatachaadha. Waaqayyoon keenya waliin haa ta'u. Wanta inni dabaruu barbaadu yoo jiraate barsiisaan keenya baay'ee dubbataniiru jechaadha. Maal irratti yoo jettan hundumtuu sirriidhaa immoo sirriin isa jedhu sanarratti waan tokko jira jechaadha. Innis maal yoo jettan siiliin hundumtuu sirriidhaa hojjenne sirrii miti jechaadha. Maaliif akka qannoon abdoo mana amantaa keenyatti seera mataa isaa kan qabe ni jira jechaadha. Yookiis immoo qabaatee kan ka'eeru ni jira. Garuu nuti immoo hubannoo kana dhabuudhaan akkuma argeetti yeroo binnee fayyadamnu jira jechaadha. Iski limisaal fakkeenya fudhannee yoo ilaalle amma yeroo baay'ee shakkitoonni kan ittiin nu morman maali jettanii yoo ilaaltani namicha diraamaa fiilmii Yesuus Kiristoos hojjetan fiilmii sana ortodoksiidhaan namoota ortodoksii qophaa'ee yoo jenne gaaffii hunda keessaniif haa ta'u achirratti namtichi Yesuus Kiristoos ta'ee hojjetee jira jechaadha. Yeroo baay'ee isa faa kaasuudhaan siilii Yesuus Kiristoos jedhanii yeroo itti gurgurantu jira jechaadha. Nutis yeroo itti binnee fayyadamnu ni jira jechaadha. Garuu inni sirriin isaas kamidha namtichi kun dhuguma Yesuus Kiristoos immoo namaadha jennee gaafa laallu yeroo itti feesbuuk irratti illee wanta garaagaraa irratti illee ittiin nu foggorantu jira jechaadha. Kanaaf inni miti. Kanaaf inni sirrii isa kam jennee yoo ilaalle isa mana amantaa keessatti ga'e seeraan bifa kan qabuun kan ka'e jechaadha. Isa immoo qorannee bira ga'u kan keenya jechaadha. Lamisaale fakkii fudhannee ilaalle amma siilii Arseemaa garasitti argaa jirtu jechaadha. Iddoo sanatti walaalta siilii qulqulleettii Arseemaa argaa jirtu jechaadha. Amma siilii qulqulleettii Arseemaa kana gaafa ilaallu maaltu jira? Asirraan mataatu jira, shurrubbaatu jira jechaadha. Kan qulqulleettii Uumee Maariyaam fudhattanii yoo ilaaltan maaltu jira? Rifeensi mataa ishee dhokatee jira jechaadha. Arseemaanis dubartiidha jechaadha. Dubroo haa taatu malee garuu maaliif kan ishee rifeensi ishee kun maaliif mul'achuu danda'e? Akka seera mana amantaa keenyaatti maal jechaadha dubartiin rifeensi mataa ishee mul'achuu hin danda'u. Kun immoo siilichi immoo mana amantaaf erga ga'e maaliif ta'uu danda'e laati jennee kan adda baasnee beekuutu nurra jiraata jechaadha. Isa kamtu sirriidha jennee beekuun nurra jiraata. Amma misaalee Yesuus Kiristoos siilicha gizee ka'u gonfoon gubbaa irratti ta'uu hin qabu yeroo jedhanii abboonni dubbatan jira jechaadha. Maaliif inni gonfoo namaa kenna malee gonfoo namni isaaf hin kennu yeroo itti jedhanii dubbatan jira waan ta'eef isumallee akkamidha kan jedhu sana adda baasnee beekuutu nurra jiraata jechaadha. Sirriin isa kamidha isa jedhu sana jechaadha. Kanaaf isa kana qorannee bira ga'uun kan keenya jechaadha. Inni kan biraa maali? Dadhabina inni bira jira jechaadha. Hunduma ta'an
faarfattoota isaa ta'an barsiisaa wangeela isaa ta'an wanta garagaraas yeroo taane dadhabina guddaan nu bira jira. Maal yoo jettan amma fudhannee ilaalle poostira garagaraa jechaadha. Maaltu irratti ka'eet jira? Siilii qulqullootaa, siilii qulqulleetti durii maaramii, siilii gooftaa keenya Kiristoos irratti ka'eet siilii kun egaa kabajii barbaachisaa dhuguma kan qulqulloonni kaasan jechaadha. Kan akka Luqaas, kan akka Yohaannis kan kaasan jechaadha. Dhuguma dubbachuudhaaf asirratti maaltu jira jechaadha? Biyya keenya keessa kan jiru siilii qulqulleetti durii maaramii Luqaas kan kaase isa amma kan Itoophiyaa keessatti jira jechaadha. Eessa akka ta'e isin bira ga'uu dandeessu jechaadha barbaaddanii. Kanaaf egaa nuti immoo maal goona poostira irratti baasnee daandii gubbaa irratti laxafamaa, muka ibsaa irratti laxafamaa, bakka garaagaraa irratti laxafamaa ishin yeroo laallu nuti ofii keenya wanta kana kabaja dhowwaa jirra moo kabaja kennaa fi jirru jenne egaa kun hunduma keenyaaf ifaadha jechaadha. Kanaaf dadhabina guddaa nu bira jiru kana sirreechuun nurra jiraata jechaadha. Dura sirrii ta'uusaa adda baasuun nurra jiraata. Erga sirrii isa sana adda baafanneen booddee immoo maal gochuun nurra jiraata jecha kabaja ilaaluutuuf nurra jiraata jechaadha. Nuti gizii faarsaa baasnu sana gizii poostira wayii laxafnu sana sagalee waaqayyo labsaa bicha ilaaluu osoo hin taane gama biraan immoo warri shakkitoota maal godhu hin tarsaasu jechaadha. Achirraa buqqisanii maal ittiin godhu yerootti illee isaan itti shittileetii ta'anii ittiin intina qulleeffatanii jira jechaadha. Guyyaa dhumarraa maaltu nu mudate jechaadha. Gara fageenya gara humnaa kanarraa osoo dhufaa jirruuti taachisiitti konkolaataa yaabbachuu osoo jennee jirru gara shintileetii godanyaan koo deemee ture jechaadha. Shintileetii keessatti maaltu argame jechaadha? Si'ilii qulqullicha Isxifaanos ittiin hedduu xarqatanii achi jira jechaadha. Amma maali gaa mucaan kun maal sitti dhagahame waan godhu dhabe jechaadha. Si'ilii qulqullicha Isxifaanos si'ilichi garuu amma illee baatamee jira jechaadha. Ittiin xaragamee fuudhuudhaaf egaa wanna kana qaba jechaadha. Dhiisuudhaaf waan godhamu dhabame jechaadha. Amma mucaan kun baay'ee ittiin rakkatee gaafa ittiin rakkatu maal godhaa? Hin fuudha jechaadha. Maaliif fudhe jaalala waaqayyoo kan qabu waaqayyo raawwanta dadhaba baasu seefiyyuu hin danda'ama miti. Garuu wanti sun immoo qoshashaan sana as keessattuu baatameeti miti kan deemu. Hunduma keenyaaf fudhachaa yoo irraa fuudhan kabaja qulqulloota jechaadha. Mucichi isaanii hin fuudhee achi maal godhe irraa haxaayeeti maal godhe jechaadha. Qorqoorroon bakka shintileetii sana jiru jira yoo argitaniitu ta'e jechaadha. Qorqoorroo sanarra dagalee isaarra kaa'uuf jedhe. Gizee dagalee isaarra kaa'uuf jedhu innis sodaan keessa jirti waan ta'eef qoshasha sana kan sirriitti waan hin barbaanneef siilichi deebi'ee bu'e ammas fuudhee kaa'e deebi'ee bu'e jechaadha. Ammas fuudhee kaa'e sadaffaarratti ammas deebi'ee gaafa bu'u ammas baay'ee cannaqame yoo fuudhee keessa kaawwate yoo irraa haxaa'e rakkate iddootti dhiqatu hin jiru waan godhuun qabu jechaadha. Sana wadagaa kana waaqayyo namanii dhugaa bahuu hin danda'a jechaadha. Abbaan sanii sana booda fuudhee irraa xaragee kiisiitti baatamee jira jechaadha amma si'iliin sun. Kanaaf egaa of eeggannoo cimaa gochuu barbaachisaadha. Ofuma keenya iyyuu balleessaa jira waan ta'eef egaa sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisa. Wanta kana mul'ataa jira waan ta'eef jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya waan guddaa akka barachaa jirtan abdii guddaa qabna. Garuu haala siilummaa fayyadamtan hundumti keessan of eeggannoo cimaa akka gootanii as gubbaarraa waan guddaa barachaa jirtu. Kanaaf hundumti keessan jechuudha gaafa fayyadamtan siraataa fi seeraan akka ta'e isaanis abbaan keenya Phaawulosis gaafa dubbatu hundumtuu seeraa fi heera mataa ishee qabdi. Manni amantaa keenyaaf seeraa fi heera mataa ishee kuma qabu. Isaanis xiskii fayyadamanii haala gara jiru hundumaa ibsanii jiru. Hundumti keessanuu seeraa fi heera isaa fayyadamtanii akka deemtan siinan jedhaan nu faana jirtu. Waaqayyo hundi keenya wajjin haa ta'u. As gubbaarraa egaa waan guddaa akka barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Kanatti aansuudhaan egaa itti aansee mata dureen keenya kitaaba qulqulluu ilaalchisee kitaabota jiran kanneen 66 jedhan jiru 77 jedhu 81 jedhu. Isaan kun deebisanii ortodoksiin kitaabota 15tti dabalatanii jedhanii yaada akkasii kaasaa jiru. Isa inni kun maal fakkaata dhugaansa? Akka mallaatti dhugaansa. Dhuma ortodoksii kitaaba kan dabalatanii laata kan jedhu immoo kallattumaan gara obboleessi keenya yookaan faarfattoota daaqoon qixxeessa irratti dabarsa. Kallattumaan fa gabaabaatiin isaan as gubbaatti ibsa gabaabaa nuuf kennu. Nuuf faana tura waaqayyo hundi keenya wajjin haa ta'u. Tolee waa'ee kitaaba qulqulluu ilaalchisuudhaan baay'ina isaa gaafa kaasne jennu inni sirriin isaa yookiis kitaabni qulqulluu guutuu ta'e kitaaba manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo kan isheen fayyadamtu samaaniyaa aaduu kan jedhan jecha fedha waaqayyoo yoo ta'e gara fuulduraatti immoo kitaaba 81 jennee kan ittiin waamnu jechaadha. Inni sirriin kanadha. Kanarraan kan hafe kitaabni 66 akka mana amantaa keenyaatti hirruudha. Kanaaf walumaa galatti kitaaba hirruu ta'e dubbisuun nama tokkoof hirruu isa taasisa malee wanta guutuu taasisu hin jiru jecha.
Kanaaf namni waa'ee waaqayyoodhaa beekuu barbaadu, waa'ee waaqayyoo guutuun beekuu kan barbaadu gara iddoo kitaabni qulqulluu 81 jiru akka inni dhaquun barbaada. Gara kitaaba 66 kan deemu hundumtiyyuu kitaabni sun hirruudha. Namni kitaaba sana dubbisus immoo yaadni isaa hirruudha. Ibsa guddaa sitti nu kennaa jirtu. Garuuti kitaaba nu gubbaarratti jechuudha. Kitaabonni itti dabalaman jiru 15 jedhu. Garuu kitaabonni kun irraa citaman immoo dhuma 66 moo 81 akka ta'e asirratti gabaabsitanii moo kitaabni kun eenyufaatti isaan kun kitaabonni 15 kun itti dabalaman jedhanii warreen kan amantaa kan nutti kakkaasaa jiran kun gubbaarratti walatti ibsaa xiqqoo itti dabalaman. Ishitolee kitaabni fakkeenyaatii fi mana amantaa keenya Ortodoksii gaafa ilaallu kitaaba 81dha kan isheen fudhattee jirtu. Kitaaba 73tti kan fayyadaman warra Laatiniiti. Warroonni Laatinii yookiis immoo warri Roomaadha. Kitaaba 73ttidha kan isaan fayyadamani. Warroonni Giriikotaa immoo kitaaba 76 yookaan immoo 77 ni fudhatu jechaadha. Warroonni Protestaantiidha kan isaan fudhatan kitaaba 66ti. Garaagarummaa baay'eetu jira jechaadha. Kana malee warroonni bara keenyaa yookiis immoo warri ammaa immoo kitaabuma 66 sana iyyuu kan hir'isan jiru. Warri naannoo keenya yookiis ollaa keenya baay'ee keenya guutanii kan jiran baay'een isaanii kitaaba 66 sana iyyuu hin fudhannu kan jedhan jiru. Kan isaan fudhatan kitaaba kakuu haaraa qofaa fudhannaa kan jedhan baay'een isaanii jiru jechaadha. Kanaaf egaa kun jechuun kitaaba kana gaafa teenyee ilaallu namni tokko namni yaaduu danda'u kan hubachuu danda'a. Kan keessaa hambisanii calaluudhaan kun hin ta'u jechuudhaan haala ilaalanii kan hambisan jaradha. Nuti garuu manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoodha. Kitaabni qulqulluun kan inni barreeffame manni amantaa keenya kan nu barsiistu. Kitaabni qulqulluun namni beekumsa isaatiin yookiin aangoo isaatiin kan barreesse tokkollee hin jiru. Fedhii hafuura qulqulluutiin kan barraa'edha. Fedhii hafuura qulqulluutiin wanta barraa'e immoo kun bara akkasii barraa'e fudhatamuu qaba. Kun bara akkasii barraa'e wanta ta'eedhaaf hafuu qaba kan jedhamu manni amantaa keenya keessa hin jiru. Maaliif jennaan hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun kan namaaf ibseen barreessan wanta ta'eef jecha. Kanaaf egaa namoonni warri 73 warri 77 fudhatanis warri 66 ta'u warri yeroo dhiyootti dhufanii naannoo keenya buufatanii jiran kunis warri kitaaba kakuu haaraa qofa fudhanna warri jedhan kun kitaabota baay'ee isaanii kan isaan dhiisan nutti quba qabanii kitaaba dabalataati kan isaan jedhan kan isaan dhiisan sun kitaabni sun bara dukkanaa keessadha kan inni barraa'ee jedhaniitu namoota baay'eetiif yeroo ragaa kana kennan agarra. Bara dukkanaa keessa kan barraa'e waan ta'eedhaaf bara dukkanaa sana keessa isa barraa'e dhiisnee jedhanii kan isaan kennan jechaadha. Kanaaf nuti garuu mana amantaa keenya keessatti dhugumatti kitaaba qulqulluudhaa gaafa barraa'u rakkina keessa dhiphina keessa ta'anii kan barreessan baay'een isaanii jechaadha. Hidhaadhaan bishaaniin daangeffamanii sansalataan hidhamanii bakka jiranitti namni arguu bakka hin dandeenye bakka kanattidha kitaabni qulqulluun baay'ee isaanii kan barraa'e. Golii galagaa kitaabni qulqulluu kan barraa'u gaggeessaa qulqulluutiin jedha sagalee waaqayyo gabaabumatti garuu as gubbaarratti kitaabota kan akkamitti fakkeenyaaf kan mana mataa keenya itti fayyadamtu tuni lamaan tokko maqaan dhuftanii. Fakkeenyaaf mana amantaa keenya keessatti kanneen itti dabalata jedhanii namoonni warri faallaa keenya ta'an kan quba ittiin nutti qabanii fakkeenyaatiif macaafa Siraak kanneen dabalata jedhanii kan dubbatan sana keessaatii isa tokkodha jechaadha macaafni Siraak. Akkasuma tarafa Ermiyaas gara fuulduraatti yoo barraa'e boo'icha Ermiyaas jedhameeti afaan Oromeeffaatiin yoo fedhii waaqayyoo ta'e gara fuulduraatti kitaabni 81 kun egaa nu qaqqaba jenneetu waaqayyoon abdanna. Kanaaf yeroo sanatti boo'icha Ermiyaas jedhamee faa kan barraa'u ni jiraata jechaadha. Tarafa Ermiyaas kan jedhan baay'een
walumaa galatti kanneen dabalata jedhaman kun Egaa gubbaarratti fakkeenya kudha shanidha baay'inni isaanii. kudha shan isaanii akkuma jiran fakkeenya isaanii keessaniitu garuu tees gubbaarratti amma kan itti dabalaman kana keessatti jechuudha. Itti dabalaman kan jedhu kudha shan kana keessatti kudha shan kuni walumaa gala 81 iddoo tokko jira kitaabni kuni moo akkamii tees gubbaarratti? Kitaabni 81 iddoo tokko jira guyyaa har'aa moo akkamii? Gaariidha. Waa'ee kitaaba qulqulluutu dubbanneeti baay'ee ture yeroo waan nu geenyee fi mataa isaa rukutnee bira darbaatti jirra. Haa ta'uti kitaabni qulqulluun durumaa kaasee gaafa barraa'u bara kakuu durii keessatti gaafa achi deebinu kitaabni qulqulluun akka ammaa kanatti kitaaba haala gaarii ta'eetiin wangeela Maatiyoos, Maarqoos, Luqaas jedhame bakka tokkotti gurmaa'ee miti kan inni barraa'e. Mataa isaa kan qabu jecha raajii Ermiyaas qofaa isaa kan danda'edha. Kitaabonni garaagaraallee haala kanaan barraa'an amma reefuudha kitaabni garaagara barraa'an kun iddoo tokkotti walitti dhufan jechaadha. Kanaaf amma wanta dubbachuu barbaadu saatii makeenyaa wajjin wal qabsiisee wanta tuqee bira darbuudhaa wanti barbaadu jechaadha. Kitaabni 81 kun kan barraa'ee jiru haga ammaatti afaan Amaariffaatiin barraa'ee jira. Namoonni baay'een afaan Oromiffaa gabaarra guutee kan jiru sana ilaalanii achirraa kan dhaban baay'ee isaanii jiru. Inni gabaarratti barraa'ee jiru sun kan keenya miti. Namoonni isa dubbisan illee yoo jiraatan illee ergaan dabarsuufidha barbaadu of eeggannoo guddaa barbaada wanta ta'eedhaaf kitaaba 66 warroonni dubbisan of eeggannoo akka itti godhan. Kitaabni mana amantaa keenyaadha. Yoo barbaadan inni guutuun afaan Amaariffaatiin yookiin afaan Saabaadhaan kan barraa'etu jira. Egaa gubbaarratti walii gala 81 fi 66 walumaa gala afaan Amaariffaatiin barraa'ee lafa jira jettanii akkuma walii galaatti jechuudha. Garuu tees gubbaarratti kitaabota kana gubbaarratti kitaabota jijjiiramee jira. Fakkeenyaaf kitaaba qonnaa tokko lakkoofsa 5 gubbaarratti jecha Phaaphaasii jedhu jaarsa jedhanii jaarsa waldaa jedhanii kan jijjiiranii jiru. Garuu kitaabonni kun akkam jaarsii fi Phaaphaasii kan episkooposii tokko jedhanii namoonni yaada akkasii kaasu. Iskii kun akkam dhugaadha hammam dhugaadha akka yaada keessanitti? Egaa akka yaada koo qofaatti otoo hin taane akkuma barnoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti jechaadha. Wanti nuti hubannu egaa gabaabaadhumatti wanta kenne bira darbuudhaati barbaadu beektaa kitaaba qulqulluu kan mana amantaa keenyaa irratti kan barraa'ee jiru Phaaphaasii jedhee jira. Manni amantaa keenyas immoo kitaaba sana irratti kan barraa'ee jiru sana akka mana amantaa keenyaatti Phaaphaasii ni qabdi. Warroonni kitaaba 66 sana kan dubbifamu sana irratti jaarsolii waldaa jedhamee jira. Jaarsolii waldaa kan jedhu sana maaliif yoo jette kitaaba sana kan barreessan ofii isaaniiti. Kitaabni afaan Oromiffaatiin 66 barraa'ee jiru sun akka aadaa, akka beekumsaaf, akka dandeettii isaaniitti hiikan. Kanaaf ofii isaaniitii gaafa kitaaba qulqulluu kana hiikan wanta aadaa isaanii wanta ofii isaanii qabanitti hiikan. Kanaaf ofii isaanii Phaaphaasii wanta hin qabneedhaaf jaarsolii waldaa jedhanii hiikkatanii jiru jechuudha. Malee hin jiru jechuudha. Kanaaf tokko miti garaagaradha jechaadha. Fakkeenya Tsoomii gubbaarratti amma faarsaa 108 lakkoofsa 2 gubbaatti aannanii fi kan jedhu keessa foon kan jedhu keessaa kutanii isa kaan tsooma kana itti dabalan Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 2 gubbaatti yaada akkasii fayyadamaniif. Garuu isaan kun kaayyoon isaanii maal maal irratti kan hundaa'e yaada kana gochuu kan qaban moo akka amantiitti hin jigdu barbaadan kaayyoon isaanii laata? Egaa jalqabumaa kaasee jarri kun beektaa gara duubaatti gaafa achi deebinee ilaallu daandii sirrii kan taate irraatii goranii jiru. Daandii isaan irra jiran daandii jallaadha. Daandii qajeelaa miti jecha. Kanaaf namni daandii qajeelaa irraatii goree daandii jallaa irra deemuun isaa immoo dirqamadha. Daandii gaafa jennu kitaaba qulqulluu keessatti immoo mana amantaati. Amantaa inni dhugaan Ortodoksii Tawaahidoodha. Durii isaaniirraa kaanee gara booddeetti gaafa deebinu saatii keenyatu waan nuun kennineef maleessa manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha daandii ishee jalqabaati. Daandii lubni Zakkaariyaas irra deemaa ture, raajichi Zakkaariyaas irra deemaa ture, qulqulluu Phaawulos fa'aa irra deemaa turan. Raajichi Isaayyaas fa'aa kan isaan irra deemaa turanidha. Kanaaf daandii kanarraa goranii jiru. Kanaaf wanta abbootiin kanaan dura darban sun
duuka bu'oonni kanaan dura kan isaan barreessan sun irraa kaatanii wanta jiranidhaaf namni irraa kaatee jiru immoo wanta inni hojjetu namni dhugaan dubbanne dirqama soba dubbachuun isaa. Kanaaf walumaa galatti gaafa gabaabsinu dhugaa dhiisanii wanta ba'anii jiranidhaaf soba dubbachuun kaayyoo isaaniiti. Nuti garuu kan nuti beeknu nurra jiraatu daandii dhugaarra deemne warra nu keessaa ba'an faana bu'uudhaan daandii dhugaarraa akka hin jallanne jechuun barbaada. Egaa as gubbaarratti ibsa guddaa nu kennitaniitu as gubbaarratti walda Maariyaam jecha gabaabaadhaan yoo waan tafe jiraattan irratti nu dabalaati sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf gara mata duree keenya deemtutti dabarraa jechuudha. Eshi warri callistanii jedha warri dubbachaa jirtan callisaa. Warri dubbachaa jirtan callisaa akkana jira abbooliin keenya. Eeboo darbatanii jinfuun qabatanii. Eeboo darbatanii jinfuun qabatu ture. Takka dhuftanii miti. Maaliif ree? Kanaaf barattoonni dilbata asiis hin jarjarina sagantaa keessanitti huftu qomna gareen itti dhufneef maaliif gaa wanta sana hubachuu erga ta'eeti osoo nuwati yoo deemne gaariin ta'u jecha maal jenseetan abbaa tokkotu jiru abbaan kun maqaa isaaniillee dha'uu yoo baadheeyyuu isin ga'uu dandeessanii ni barsiisu jecha ni barsiisu yeroo jalqabaa nama baay'ee turan nama baay'ee hedduu turan madirakii jala ta'anii barachaa turan akkuma keessan kan ammaa jecha yeroo kana abbaan kun barsiisu hundi isaanii maal ta'an tokko tokkoon luqqaanii dhumanii jecha keessaa bahanii gaafa dhuman nama meeqa tafe nama tokkitti tafe jecha yeroo kan nama tokkitti haftee jennaan abbaan kun hin dhiisne ammas jecha nama barsiisu achi warri deeman sana naannoo sana safaricha wanta biraatu jira ture wanta biraa sana erga xumuramee gizee asias deebi'anii yaa abbaa maal taatanii nama tokko bichaa maaliif barsiistuu jedhanii gaafatanii jecha achi abbaan kun maalidhanii deebisanii fi isaan dura baay'atanii yoo ta'an iyyuu as ta'anii malee asiin jiranii as ta'anii malee maaliin jedhanii asiin jiranii maaliif ree mucayyoo ishee takkitti sana bichaatu nama takkitti sana bichaatu dhaggeeffachaa jira jecha hundi isaanii yaaduu dhaqanii malee achiin jiranii jecha kanaaf isinis nama murtaa'e malee iddoon keessa asiin jirtanii gararriibaa deemtanii wayiin kolfaa wayii wanta bira osoo akkas ta'e silaa teessanii dhaggeeffatu turan jecha kanaaf dhiifama jechaadha barattoonni dilbata as tasgabbaa jechaadha yeroo baay'ee gaaffii ka'ee kan nama rakkisudha jechaadha wanti kuni kitaaba qulqulluu abbaa 66 71 81 maaf ta'uu danda'e akkuma jedhan barsiisaan keenya hedduu nu ibsanii jechaadha kanaaf wanta fiicha keessaan dubbadha adaraatis sabaan irratti akkanaan kunneen siin jedhe jechaadha gaazexeessa keenya eenyam gaafachaadha kanaaf kitaaba kana nuti itti dabalamuu isaan tukute jennee gaafa ilaallu jalqabuma irratti nuti ittiin daballe eenyutu kute waan ta'eef isaan tukute waan ta'eef jechaadha jalqabuma isaayyuu dhaggeeffachaartu miti warri ofirra raffistanii jirtan ofirraa kaasa adara waaqayyo hafuura tsaraamuuf daraamu Iyesuus Kiristoos haa rukutu jedha ol fudhaati haa rukutu jedha haa rukutu haa gubu kanaaf egaa dhaggeeffachuu qabdanii kitaabni kun yeroo garagaraa barraa'ee garuu yeroo itti walitti qabame dhiyeenya jechaadha dhiyeenya haa ta'u malee kitaaba kana nuti keessaa kan kunne miti jaratu keessaa kutee nuti wanta itti daballee hin qabnu jechaadha kitaabonni itti dabalaman kun kitaaba 15 jechaadha 15 kun maali yoo jettan eenyu fa'aa hojjettan ilaaltan akka fakkeenyaa kitaaba Izraa kitaaba Xoobit kitaaba Yoodit kitaaba Aster kitaaba Maqaabiyaanii kitaaba Siraa kitaaba Minaasee kitaaba Tarfa Ermiyaas መጽሐፈ ባሮክ መጽሐፈ ጥበብ መጽሐፈ ሰለስቱ ደቂቅ ተርፈ ዳንኤል መጽሐፈ ኩባሌና መጽሐፈ ሄኖክ ናቸው ኢሳን ከነ ቁደሸን ይደቻል ኢሳን ከነ ቁደሸን ማልጎን ኢሳኒ ከሳቲ ኩታን ይደቻል ከናፍጋ ኡጉማ ኪታብ ዲኩን ሰደተ ሚተቆ ደሞ አኩማ ሳንጀረን ጃተ ቢጃጀን ኡጉማ ሳ ከነ ወዳም ባሱዳፍ ገረብራኑ ገሰ ይቻል ገረብራኑ ገስ ኩን ቦማል ሆጀተን ፈከየ ሁሉ ይላል ኪታብ ቁልቁሉሰ ኡጋታ ኡፊ ኢየሱስ ሰጃተ ቢጃሰን ማሊን ጃተ ቢጃ ሱንሶ በተውደ እንደ ሰደተ ሚተቆ ማሊ dhugaata hundee jennee gaafa jalqabuma irratti waa'ee waaqayyoo odeessanii yookiis waraqaadhaan murteessanii ilaaluuf hin danda'amu jechaadha. Gonkumayyuu waraqaa irratti barreeffamee waa'ee waaqayyoo dhuma hin dhumu jechaadha dubbataniidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30 irratti akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 25 irratti dubbatee jira jechaadha. Kanaaf deemtanii dubbisuu dandeessu dubbatanii jira jechaadha. Amma gaa qubna gara icciitii keenya gaafa deemnu ergaa Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 14 gubbaarratti akkana jedha. Dhaggeeffachaa jirtu? Ergaa Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa ሊቀራት ይቻላል ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ እነሆ ጌታ በሁሉ ላይ እንዲፈርድ
afaan Amaariyaa ጊዜ afaan Oromootti ጊዜ dubbisnu jechaadha. Dhala Addaamirraa kaasee gaafa hidda sanyii lakkoofnu dhaloota torbaffaarra kan jiru Heenok kan ta'e akkas jedhee raajii isaatiin jedhe. Maal isaatiin? Raajii isaatiin akkas jedhee እርሱም እንዲህ አለ ጌታ በሁሉ ላይ እንዲፈርድ በኃጢአተኝነትም ስላደረጉት ስለ ኃጢአተኛ ስራቸው ሁሉ አመፀኞች ኃጢአተኞች በእርሱ ላይ ስለተናገሩ ወረ ጭመምቶታ ወራ ጎፍታረት ወነኝታን ያደን ወረ ደባያደን ወረ ሰረክሰን ወረ ሰሪፕሰን ረቲ ይሰራኒ ረቲ ሙርቴሱዳፊ waaqayyo ni dhufa jedheetini raajii Heenok kana irratti barreesse ergaa Yihuudaa meeqa irratti jedhe boqonnaa tokko lakkoofsa irratti kudha furratti akkana jedhamee barreeffamee jira jechaadha. Jalqaba ishii gaafa laallu dhaloota Addaam torbaffaarraa irratti kan argamu eenyu jedhe Heenoktu jedhee barreesse. Ergaa Yihuudaa kun immoo 66 keessaatii isa tokkodha jechaadha. Miti ni beektu. Ergaa Yihuudaa boqonnaa tokko bichaa qaba jechaadha. 66 keessaa isa tokkodha. Yihudaan kun egaa waa'ee Heenookiin akkana jedhee dubbate kun Heenok isa kamidhaan sila matsaafa Heenok waliin fudhatan irraa kutaniiru Heenok isa kamidhaan kan kitaabni qulqulluu ergaa Yihuudaa kana keessatti dubbatan. Deebisaa kaasa kamidhaan isa kamidha. Kanaaf egaa inni kun gaaffii guddaadha isaaniif matuma isaanii yoo gaafattan. Injiru kaa in qabani kaa irraa kutaniiru garuu ergaa Yihuudaa keessatti immoo barreeffameera. Maaliif barreeffameera ishii maaf barreesse Yihuudaan hin dogoggoree wanta kan hin dogoggorre jechaadha. Kanaaf rakkinni kan eenyuuti kanuma mataa isaaniiti jechaadha. Ammas immoo Maatewos 27:9 gubbaa irratti akkana jedha. Hangafoonni luboota Yesuus Kiristoosiin baay'ee rakkisanii jalqaba garuu Yihuudaan isa gurgurate. Eenyuun gurgurata? Yesuus Kiristoosiin gurgurate. Meeqaan gurgurate? Qarshii 30. Qarshii 30 sanis immoo maal godhanii lafatti hin bitanii. Lafti sunis immoo lafa shakilaa ture. maal jedhamee beekama lafichis immoo lafa dhiigaa hedammaree tablo taxarraayidha. Lafa dhiigaa jedhameetiin waamame jedheet jecha kana eenyutu dubbate jedhee dubbata Maatewos keessatti ኤርሚያስ dubbate ነብዩ ኤርሚያስ የተባለው ተናገረ ይላል። ኤርሚያስ dubbate jedhee lafa kaan eessatti Maatewos gubbaarratti jecha gara kitaaba qulqulluu abbaa 66 keessa gisee dhaqnummoo isa Maatewos keessatti Ermiyaas jedheedha kana tarfa Ermiyaas jedhu sana immoo hin fudhannu jedhu san Maatewos 27 sun irratti eessaa dhufee barreeffame Ermiyaas jedhamee maqaadhaan akkamittiin ta'uu danda'e kuni gaaffii guddaadha jechuudha matuma isaaniif kana jarri maal jechaadha tilmaamuun nama dhabsiisuu irraatii kutanii somni isaa kana fakkaata jechuudha kanaaf yeroo wajjin deemuuf dhiifama jechaadha xumure. እሺ ጉዳይ ገለቶማችሁ ዋን ጉዳይ ነው በርሲሰኒሩ ማሉማሰኒ ገዲ ሙሰኒ በርሲሰኒሩ ሳቲ ከኘቶ ተቆረት ፊጋ ጅራይ መደ ዋን ጉዳይ ወረነ ትሬ ገሩ ሀቶቲ ዋን ጉዳይ አስጉባራ ከፈረተን አብዲ ጉዳይ ቀባኑ ፈራ ጅርቱ ዋቀዮ እንደከኞ ጅናቶ ኤጋ ገባብ ሱዳፍ ሳቲ ከኝስ የማዋን ጅሩ መደ ቶክቲ ነዋፈ ፈገባባቲን ነው ይብሶቹ ፈገባባቲን መድረን ከኝስ ድቢ ፈይና ኩን ማላይ ካንሳ Erbi fayyina gubbaratti kun nama akkamiiti? Jenni fagaabatiin obboleessi keenya walda Maariyaam gabaabsanii nu kennu kallattumaan garasaa gara horgoolsanii dabarsaa nu faana tura. Eesh dhageeffachaa jirtu miti gire? Dubbii fayyinaa jedhame. Dubbii fayyinaa jedhaa sirriitti. Eenigaa mata duree kana jalatti waa lama bichaa laallachaa. Dubbii fayyinaa jechuun maal jechuudha? Tokko jechaadha. Namni dubbii fayyinaa hubatee nama akkamiitii kan jedhu immoo isa lammaffaadha jechaadha. Dubbii fayyinaa jechuun maal jechuudha? Namni dubbii fayyinaa hubate nama akkamiiti kan jedhu lammaffaan. Kanaaf gaama as keessatti of madaaltu sin akkamitti yoo jettan namni dubbii fayyinaa hubate sana nuti achi keessa jirraa ilaati jettanii ta'uu ilaaltu. Dhagaa jirtu miti? Dubbii fayyinaa hubachuu dhiisuu keessan yookiis immoo akka nama dubbii fayyinaa hubateetti deddeebi'aa jiraachuu keessan ammas nama dubbii fayyinaa hubate ta'uu keessatti of ilaaltu jecha. Dubbii fayyinaa jalqaba isaa qabnee gaafa ilaallu caqasa hedduu caqasuu dandeenya. Garuu yeroo keenyatti fayyadamuuf gabaabsina jechaadha. Dubbii fayyinaa jechuun gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf jecha waadaa dhala namaatiif gale sana raawwachuudhaaf maal godhe jechaadha. Samiirraa gadi bu'e jecha samiirraa bu'ee maal godhe daandii fayyinaa raawwate jechaadha. Dhala namaa fayyisee jalqaba maal godhe samii torbarraa gadi bu'e dallaloonii keessatti dhalate Yordaanositti cuubame qaraanii gubbaarratti fannifame du'amu eekka'e inni akkasittiin deemee raawwate kun maal jedhamee beekama jechaadha. Dubbii fayyinaa jedhamee beekama jechaadha. As keessatti wanta lama laalla jechaadha. Dhaggeeffachaa jirtu? Waaqayyo keenya na wajjin haa ta'u. Wanti lama kun maali yoo jettani inni tokkoffaan waaqayyo maalidhaan dubbii dubbate duubatti hin deebisu. Maal kan godhe jechaadha? Isin hin jirtanii jechaadha. Deemsaniitti. Xumurra moo dhiisnu?
እሺ ገለቶማ ባየ እድፈማ ባየ ሲንጃለና ጥሙሬ ጅርቱ ኤጋ ሁንዱምቱ ዋን ጉዳ ከበረተን አብዲ ቀውና ገሩ ሁንዱምቶቹ ታዩ በርባዳ ጀናን ጀኔ ዋቀ ገበና ፈይስ በርባድ ታዩ በርባዳ ለዚ ጋፈታ yoo fedha barbaade nafa yoo ta'e fayyidaa hin fayyootti garuu achi waliin rakkachuu dandeessa. Kanaaf hundaa wal garuu isaan waaqayyo abbaan jaalala abbaan dhifamaa as gidduutti argamee gubaa'ee keenya kana eebbisee sagalee guddaa waan dabarsee maqaan isaa kan galatame kan eebbifannuuf yaa ta'u hundumti keessanuu gaafa deemtanii gaafa baatan maaliif akka baatan kaayyoo keessanii galma keessan eenyumtu beekuu qabu kana hin dagatina. Manni kun mana eenyu akka ta'es yoomillee hin dagatin sammuu keessaa simbayin akkamitti akka deemtu galmi kee boru maal akka ta'e eenyullee akka hin daganne maqaa waaqayyoon isin gaafadha. Garuu obboloota keenya hunda dursanii asitti argamanii maalturee gabaabaadhaan barumsa guddaa waan nu kennaniif waaqayyo uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos leenci qaraan mootichi golgoosaa otoo kana maan ta'in akka jaalataatti akka eeyyama isaatti hunda isaanii waaqayyo mootummaa isaatti hunda isaanii isaan yaaddatu seenii isaa yaaddatu nama qalbii jiraatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunda keessan haa taasisu. Kanaaf hundumti keessan garumaatti jiraadha garumaatti dhaabadha isaanuma waan asitti argamaniif ginnuu qopheessa gubaa'ee kana gubbaatti waan argamaniif guddaa sanaan galateeffadha waaqayyoon garumaatti isaan dhaabu sirii hunda keessan isa hanga dhumaatti isin dhaabu waaqayyo hunda keessan wajjin haa ta'u amantaadhaan cimaa jabaadha waaqayyo uumaa keenya kan nu barsiiseef kan nu xuree maqaan isaan galatoomee kan nu haa ta'u wasibaatti